Mee saaraan tan gurbaan maal madalagaa jira? Akkan waddaa waddaa. Nasri maal madalagaa jirta habibi? Yaa fuulaan dhiqachu jira bara. Fuula kana dhiqatanii? Khabar qabbanaa bara. Fuula dhiqaa jirta moo ati feestaan dhiqaa jirta ma? Fuula. Aboo kanneen fuula dhiqachuu biti bareesee jefraa baasi. Aboo fuula dhiqachuudhaati qabbana barana akkana malee jalaa bahanii. Haaya. Saayiba kiyya tokko dhiyoo tanaa osoo feestalatti kaa'een fuula dhiqateeti. Achumaan fuulli akkasumatti hafee kam akka jimaa qabbanti dhooyiteetti goggogee. Ati haala kanaan suufii kamitti tolfattee salaatu jirtanii? Suufii akkanumatti tolfattee salaatu jira. Ittuma jirtaa? Waan kana eegalu godhee. Tokko nan dabru subii. Takkaana dabreen beeku kam. Haaluma kanaan salaatu jira. Amma nasiyaa wanni nan siidaamu. Haaya. Eeggatu qabbanni kana jabeessiif irraa eegi. Lubbuun abbaan hina namata na hina jaani beekta. Haaya. Akkasi gaafa moo. Qaama irraa maayisaa dhiqatte? Irraa maayisaa yoon sitti dubuu baaddaa fi jeessa dibaagee. Ade erga bare darbeetu nuti kan jechuudha qaama. Erga bare jeessa digee garuu. akkasii. Jeessa digee. Alhamdulillah amma akkanumatti haaluma salphaa kanaan dhiqatanii kaa. Maal feetaa miti. Akkana godhatanii amma. Boruu amma kun amma feestaalii tokkichaan kun guyyaa 5 dhiqachiisa. Guyyaa 5 dhiqachiisa akkatti maree haayaa sabboota karaas akkanatti malee barana bahaan jirru biraazar. Mana fincaanii kan fayyadamaa jirtu. Mana fincaaniitti saaluma kanaan. Haaluma kanaan. Haalli yaachisaadha waan ta'eef jecha himaa. Mana fincaanii kanaan fayyadamuu dhiiseetiin jira. Tureetiin jira eegaa dhiisee. Nin ture amma nin ture laa akkasii asiidhaame gaa'uun siidhaameetiin jira. Ayyee galatoomiyaa. Feestaala kiyyaas furadhe. Biraazar lolli jidduu tana wal dhabdeen jidduu tana mo'aazii fi murtii guutuu jidduutti imalaa turte mee dhaabbachuuf deemti jedhanillee ati immoo haala kamiin ilaalta? Haalli itti ilaalu. Dhaabbachuuf deemti gaa waan dhaabbachuu deemarraa na gaafachuu hunkee akkan gaariin ta'e jira yeroo oowwituu san naan dhaqqabde. Oowwituu san wanni si hin dhaqqabiniif dubbiin oowwituun tuni nama oowwifti. Si oowwiftee nama sanillee oowwifti beektaa. Maal godhu gubatta yaa biraazar? Saniif hin qabbanooytuu fidilaa akka liqimsituuf. Lolli kuni garuu gaa beektaa bakka inni irraa ka'e hin beeknu. Akkaataan isaan itti ammoo miidiyaa irratti nutti fidanitti wallaahi qeeqallee irraan qabu ammoo adeemsi murtii guutuu gaarii nutti hin fakkaatu. Hayyee. Jechuun mucaan kun yoo akka fedhallee ta'e namni isarra ijoolleedhaati yoo wal dhabdellee isaan jidduu jiraate deebii ammaas hiriyummaa saahibummaa waliin qabanii akkaataan itti namni isaan kana isaan lamaan miidiyaa irratti beeku bifa saahibaa osoo hin ta'in xiqqoo malee akkuma obboleessaati. Akkuma obboleeyyaniiti. Mucaan akka fedhe yoo ta'es gorfachuu danda'uudha qaba. Gorfatee ammoo inni yoo kan hin fooyyee ta'e yoo mucaan ilaalcha biraadhaa yoo qabaatullee ta'e inni ammoo irra hubataa ta'e irraa fagaachuun isarra jiraatu eebee. Isarra jiraatu. Ammoo ta'ullee wanta silaa murtii guutuu godhuu qabu mucaan godhaadhaa jira. Sirri. Jechuun mucaatu irra nama tasgabbaawaa ta'e. Sirri dhugaa. Kana gaafa agartu xiqqoo beektii nama ajaa'ibsiisa maaliif akkana taa'eetta. Mucaan ilmoo isallee yoo ta'u baate isaaf ammoo inni obboleessaa hangafaa tokko yookaan nama isaaf hangafaati. Quxisuu isaati jechuudha mucaan. Guddisuu danda'uudha qaba. Gorfachuu danda'uudha qaba. Ammaas ofumaafuu irra tasgabbaa ta'uudha qaba. Amma mucaani ummi dargaggummaa keessa beekadhu mu'aas kanaatummaan tana jechuun dargaggeessummaa lafaa qabu yeroo oowwaasan mu'aas kanaatummaan tana keessa jira. Keessa jira inni nuuni qabbana. Inni xiqqoo wayyaa'ee jira. Gurbaan xiqqoo wanti ta'ee jira. Ta'ullee garuu wantoota garaagaraa waan hedduu waan silaa irraan eegamne waan irratti argeef hin jira. Kana jechuun kiyya dhibbaan dhibbatti badii murtii guutuutu qabaa osoo hin taane. Qabaa osoo hin taane. Yoo wal dhabanii yoo miidhamillee ammoo akkaataan inni itti miidiyaa irra fidee itti feege gaarii natti fakkaata. Haala gaarii waan hin tahiniif murtii guutuu silaa kun irraan toluu jechuu keeti. Waanuma sirriidhaati. Akkana gaa nuti jara lameenuu maddii dhaabbachuuf osoo hin tahin haaluma jirurraa laalleetti akkasuma miti. Namni beektaa wama harka irraa dubbata. Wahuma harka irraa dubbata. Taphimma keessaa isaanumaa beekaa nuti immoo tanuma ijaan garra irraa dubbachaa jirra. Amma namni hundinuu beekadhu yoo haqallee qabaattee miidhamte haala kanaan fiddeef dura balleessinaan
booda namni si dhaabbatu illee hin jiru. Haqan keessan illee namni si baasu hin jiru. Naam. Akkas taata. Haqni keetillee ukkaanfamaa ta'a jechuudha. Akkasuma gaa'ii. Ani waa hunda keessatti obsa qabaachuun bareeda. Namni tasgabbaawaa ta'a. Amma beektan maaf. Jiddumaanuu miseejiin takka qala'u jetteen arkee eenyu jeeksiin ilaalu Hamzaa Haajiiti bookunu. Eenyunni Hamzaa Abbaa Jaalalaa. Aktara Harargeen biqilchitee aktara Oromoodhaa jechuudha. Moodeelistii keenya san. Akkam jee kana booda Mu'aazii fi Murtii Guutoo poostii isaanii ta'albaatii fakkaattu fokkottuu arra deemaa oolte san yoo dhooban fuula feesbuukaa irratti higaaboo anaatu itti gaafatamaa jee. Manguddummaa dhaqee fakkaata. Jidduu haasawaa oolee jidduu dubbataa oolee fakkaata. Arrabaa fi ilkee wal dhooyti malee haruu walirraan dhayitu tanaa bar. Tanaafuu jara lachuu bira dhaabbachuun dogoggora. Boodan isheen hoyta. Akkasii nagaa haa buusu isaan lameen jidduutti araarri akka buufeena hawwi qabna jechuun maal waliin balleessan jarri lachuu nama carraaqqatee bulu abbaan fedhe waan fedhe haa dalagu abbaan fedhe waan fedhe haa naanneessu dhimma isaanii keessallee hin gallu. Hamza Haaji Hamzi Shaa nagaa buusi gaaboo. Ciao. Dhukaasni ammaan tana Murtii Guutoo fi Mu'aaz jidduutti baname kun akkami isin dhaqqabaa jira. Anammoo gama fuula feesbuukaa kanaan boqonnaa na dhoorkee gad deemu ol deemu isumaan arkaa. Lolli addunyaa waan jalqabee fakkaata. Lolli isaanii Raashiyaa fi Yukureen fakkaata boo. Inni Mu'aaz daran inni Murtii Guutoo adduma. Anjara lachuun deeggaru. Garuu immoo maddii taa'etu maal laala. Kanumatti isaan lachuu ija mirgaatii fi ija bitaatii nan galchu. Ilmi namaa wal dhabuun walitti balleessuu walitti aaruu walitti dogoggoruu waanuma duruu jiru. Jara lameen bira dhaabbadhee bala'u qabirratti yaaza'u hin jedhu. Garuu immoo akkanumatti ilaala akkanumatti ija lamaaniin jeetu maal laala jechuudha. Saniifuu lola kana mee oofaaga hanga ajandaan dhufu malee dhaabdanii itti muddaa. Tiktaatoroota Oromoo keessaa namni akkaan dinqisiifattu eenyu? Tiktaatoroota Oromoodhaa keessaa warri ani dinqisiifadhu lakkoofsa tokko irratti Birraa Inspire, lammaffaa irratti Nasrii Aanoleeti, sadaffaa irratti immoo Abdii Shoow, afuraffaa irratti Raachuu Tasfaa'ee yookaan Raacha bishaan keessa galu, shanaffaa irratti Abbaa Abdiiti. Jaffarratti ana. Jaffarratti matuma kiyyaa'u.